كنا قوتو أجمعتك أوجا إبت أمينة ست يوم وأدا بفتشو أست بربادا أكأشرتين قابلين وما ذكر فندرة تي في كاميرا كان فندرة تي أبدي في أمينة أفان كيس وقت كذا لا أفان كيس ولي نقولنا دوغالا ما يدايم كي أفان كيس ولي نقولنا دوغالا جاك برات اللي نامي كنوان نشاك سيسوف مختارنا نهابو إرجعتي أمينة أفان كيس كاميرا كان فندرة تي تفسيره مختار دوغالا أو تفسيره ثاني دوغالا هذا سؤال وجابتي خلاص باو جابر أنا ما جابو خلاص خبر جادا كمان باو لا دوغالا بس أنا سمعت له واي نافع تبدو هو قبل ini gubawar baik terkawan tak semai sendiri. Isin durban tadi mereka sih kan kau kasih gawat cuma dia sedikit sih bosnya sedikit. أما بس Sedikit sih bosnya. Wan durban tadi kau jaga gitu. Amma mutarin, amin ani jelas bas. Ni foto. Alam. Masa tadi mana sih kau jaga saja. ما أدري كيف تبغى Mana? أمين أنا لا أدري Ya kan mau wanita nih kalau sini lepas luar kan kan kenal kawan. Mana? بس يا بسمي هم جميلة ما تاج Hayya, saya. Asal jatuh saja. Kan sekarang. لا تقبل خلاص تيمني Tole itu? تولي جنة ولي جليس نابيسي Mukhtar kalau saminan tole itu bagaimana gemet. Mana boleh? Tole itu kah? Mana? Orfudu kah? Malu tuh. خلاص يمر لك تشرك مرة تشيستي بدين ايه مرة تشيس واوي لقي تاني تانية واوي لقي تاني ما شاء الله كان ما ولا ها كم ما مرة تسمع ما ولا تشيس ما في يوم مرة تشيس ما تقول خلاص وادا غاني يا كيس سيد ما تبى تبى كوت Tamam, أمر بينا Kalau satu tu egadilan, kabajak iya kabari. لا كوت تبى مش كويس انا لا كوت سيد يا أصحاب يا انا إن كان لو كوت سيد كوت تبى انا كيف إن بقى نجيب مش بقى كوجام دي نمو قرار راني عمل المساعد كارو تقول ما تقول كوت يا جماعة أنا من هو قاعد تنزل سلاح dia kan mau pulang ya tanah sini ya maju Kalas, dirka wadfud amma kaisin karanne gamma didan amma dirka masih full. والله يا كباري بقول تفتح Dirka masih full. Mantap kembali. Hah? Mantap kembali. يا واقف تبكي باش Malvin. Malvin ah. Hayam deh. Dide. Amen dide. Dide. Alat testar. اسمي تروح تجرب زي مان جرب كم دقيقة بدي خلاص بقى أنا ما نمتير مقبل ما أجي أنا لا سيدا Nanti orang tu dah. عملك كنا سيء عملك كنا ما يجي كلام كم ما عليه Mukhtar aja wajib. Hah? फिर वो नुमान सुनाता तो कौन आता है जो Entar. Kalas. Oke, sekarang gamma ko pesa dure. Yo isin laman tak haga boljalat tani argite. Ati amina boljalat tani kolinjalat tani kanjeru. Adda baafachuuf sagantaa kana qopheessine. Uummanni dirqama walitti fuudhii uummanni boljalat ijoolletti boljalat walirraa bareedi. Wali fuudhii jedhan. Sigalee kanaaf walitti si fuudhu deemnaa duratti isin diddanimti. Yoo ka'a Mukhtaar fi Aminaa wal fuudhuu kan hidhu taate yoo Mukhtaar Aminaa fuudhuu kan hidhuu amma fuudhu kan jedhee qaanfatee walii gad dubbii daarii qofa taate sagantaan kun qophaa'u yoo tole waliin jedhan asumarratti haflaa kanarratti itti fufnee fi walaa fuudhanii goonaa jedhe haflaa kana qopheessa haflaan isin qophoofne ammaaf dhugaa jechuun isinitti immoo deemna haflaan inni qophoofte haflaa abdiin akkuma duratti jenne abdii qopheeffate abdii qopheeffate abdiin haflaan kamaa jedhu yeroo jalqabaatiif eega kalaas Mukhtaar dhibbaa dhibbatti Mukhtaar ni jaalatu eega irraa adda baafadhe booda yoo Mukhtaar hin fedhu jedhee kattaa dirqiitti boodee kan hidhu taate Aminaa anatu fudhee galaani jedhee Aminaa fuudhuuf abdiin murteessee jira. Deebii Aminaa kan dhageenyu ta'a
Maal jetta mutaa? La deebii Aminaati miti. Iddoo kanatti kabajamtoota fudhattoota keenyaa akkuma jalqaballee dubbannee jechaadha deebii Aminaa osoo hin ta'in dubbiini Muktaar irraayi. Maalii fi gurbaan kana maal seetanii kabajamtoota fudhattoota keenyaa an duraan jalqaba sagantaa kana qopheessinee Aminaallee yookaan isallee wanni akkana gooneef jechaadha. Beekaa jechaadha. Maali adda baafachuuf malee jara kana dirqii waliif fuudhuudhaaf miti yookaan wal jaalatamoo waliin jaalatanii bilaa. Anni xuuree jedhan san isuma kanarraa fixuudhaaf malee booda nuun hin booyinii jennee waan kana goone booda nuun hin booyinaa jenneeti waan kana goone malee waan biraatii miti aniif kabilaan waliin xumurree jirra. Kabajamaaf jaalatamaa obboleessa kiyya gishiree kiyya ani Aminaadhaan waliin siyaasaa ture waggaadheera. Amma wal fuudhuudhaaf walii waa hunda xumurannee jira. Isinis akkuma dura jette waan jettee jirti. Kabajaaf jaalala guddaa sii qabdi. Jaalala obbolummaa kabaja obbolummaa sii qabdi. Malee waan biraa jaalala maali jinni isaan kaa haga beekte hoo jaalatteeraattillee kanaan siin qabdu. Garuu kabaja jaalala kabaja obbolummaa har'allee borullee si jaalata jettee jirti. Imteef duratti illee jechaadha. Atoo mee Aminaadha maal qabdi? Isiin kana jette atoo. Wanni si karaa qarruuf yoo irraa qabaatte booda waan kana sa'iditu dalagee ablitu waan akkanaa dalagee sumayyaa dalagee jadii diggala dalagee maal jettee akka nuun haalanneef. Kanaafuu yoo kaamilaa gurgurree waliin nuun taartuuf hin jirtu jechuudha. Maafi sidii malee. Maafi sidii malee. Sayidoo gaafadhu. Booda. La aaron qabdu. La dhugama dhageeffadhu. Lakkiin barbaadaa saani. La nam hin barbaadaa mul'attii tana nam tokko isii maqaa akka dhoo akka sayidoo dhageetta. Wanni kun jara wali fuudhuu fi miti iddoo kanatti qophaa'e. Sayidoo dhageetta. Keekiin illee qophaa'e jedhe. Jara nama dhageeffadha. Keekiin illee jaraaf hin qophaa'u. Anaaf qophaa'e. Nama qophaa'eef jira jecha. Kanaafuu yoo xuure madda si baafachuuf yaatini akkana tattaati hin jira. Ati fiila isaanii jedhu akka yaasoo malee haasa namni haasoo malee xiyyeeffata kee. Maali dubbatu. Ati koo fuula namaa jira ilaalchamoo haasa namaa jira. Ani yuutuu bara tokko bara. An saayikooloojii uummata keessa nama uummata hojjetee deebisuun. Abbi shaala. Achi laalee koo beesitti ma. Hin barbaadu. Maal godhane? Yes, kunummaan isaa. Amma abraa kana si kophee badanii. Abraa kana si kophee badanii. Kophee badanii. Ati kamla duuba namaa gochuun aanti maal taate nan jette yoo sitte La abdii nama waan yaadni isa dhugaadha beektaa? Amma yoo eegaan isii fuudhe booda akka ati hin gaabbineefi. Booda arreef. Osoo feetu keessa kan kee xiqqishuma argitee namni tokko tokko tuttuulu fanni tatta. Jechuun kana taasamu. Osoo wal fedha namni. Namni wal kaafatu hin ta'u. Dubbisu malee eegatii jaallatee walii galtanii akka hin ta'an amaduu akka qoodina kan maaliif irraa nagaaftaa. Kalas amma gara gaafii Aminaa itti adeemnu. La qoy maafi La ija maali diimessare? Didiimessuu galee? La Muktaar dhugaa jirti mati. La ija didiimessare. La ija didiimessi Muktaar ati malee. Dhugaa jirti yoo kaa amma tan osoo amallee dhageenye. Ayya sagantaa kennatti aseen dhugamaa. Amma osoo ijjisuu diddiimattee jirti samokaa ishee isinachuu diddiimattee jirti. Ati waan diimattee yoo taate gammachuu gootu. Hin beeku. Akkasi kalas. Fuudhee deemne. Kalas durumaayyuu kabajamtoota fudhattoota keenya kabaja wannaa keenya adda baafachuudhaaf inni kuni yaani hagama boobuu danda'a waan fedhe of ajjeesuu danda'a yaani waan adda addaa nu yaadne kanaaf waan kana isarraa adda xuree baafachuuf uummata kana fuulduratti kabajamtuuf jaalatamtuu obboleettii tiyya kabajamtuuf jaalatamtuu amma biqilaa sararratti of gootee aartee Aminaa obboleettii jentee. obboleettii tiyya jedhama hanga qalbatti godhamtu obboleettii mamii akkasuma malee kabajamtuuf jaalatamtuu La obboleettii. jaalalleetoo La obboleettii walla. obboleettiin bitama kabajamtuuf jaalatamtuu jaalalleetoo akkasumas haadha yuutuubaa
kaamilaatu akkasumas gololchaatu mucayyoo beekamtuu diraamaa garaagaraa waan adda addaa erga dhalattee uummata isii kanaaf waa wayii hojjechuu qaba jettee waan dandeettii ofii waan dandeettii biyyaa uummata biyyaa waa hojjechuu qaba jettee uummata ofiitiif hanga har'aatitti uummata kanaaf waan hedduu kan dalagaa turte jechaadha. Ka uummata hunduu beeku kabajamtuu nama akkana argachuuf jettan dhugaa dubbachuudhaaf carraa guddaa qaba. Yeroo takka carra qabeessa ta'uu kootiif anuma kana hamilee kennamee jiru. Akkasumas waan kana mala maltee jechaadha. Waan kana mucaan kun yoo dhugaa na jaalatee jiraatee haadha ofii godhuu danda'a, kaara barbaachuu danda'a. Waan kana akka goonee sagalme Amina haqa akka inni jaalatu garaa baasuu qabda. Naan jettee kan tanaan jette illee isiidha. Malee isiin duraan waa hundaa ni beekti. Kanaaf mala kana kamatte dubartiin takka lama beektu akka bollaa turanii takkatti beektusan boombii itti dhoofte jechaadha. Nan laarinii hamshiin hoomaan jedhe. Kanaafuyyuu walla akkasitti dubbii kun hunda akka adda ba'uuf namni yaada kana dhiyeesse illee isiidha. Gaafa aniif isii wal kaadhimachuu qabna jennee namni dubbii kana adda baase isiidha. Ammas irra deebi'uudhaan kaamilaadhaaf hamilee naa kennaa isiniin jedha. Ittaansee Sa'idoodha gaafa yaada kana ittinnee akkana goona jennuun waan kanallee innillee gubbaan irratti jajjabeessee waan isin argitan kana guutuu qopheesse Sa'idoon illee galatoomedha. Sa'idoo namoonni iddoo asitti argamtan guutuun isaanii akkasumas jadii dabalatee jechaadha. Hundi keessanuu kabaja keenya kanarratti argamuu keessaniifis waan kana qopheessuu keessaniif yeroo takka galatoomaa isin jedha. Kaamilaa afaanuma keessan biratti jechaadha isinuma biratti jechaadha. Isinuma biratti waan gaafatu naantu Sa'idoo naa gaafata kootu naa gaafata. Laatuma gaafata. Laa anaa miti si bakka buufadhee jira. Akkuma dura yeroo jira bakka buufadhe anaallee kootu bakka buufadhe. Dafa. Akkasuma yaala. Jeebi si gaafata. Kootu ati na gaafata. Jetteere. Jeebi na fakkaata. Hatta daleessa keessa. Okay, waan madraka keessan irratti hedduu galatooma. Akkuma argitan Muktaarii fi Amina wal jaalatanii ijoolleen wal sodaattee wal qaanfattee isin walitti jidduu seenaa waliin fuudhaa jettanii turtanii hanga danda'u yaalee jirra. Kan itti aanu immoo amma Amina abdii dhugamaan itti yeroo mu fayyatee ta'a itti yeroo ta'a. Ayyamtee? Galatoome hedduu galatoome. Muktaar isin ture jechuun wayi aartati. Naartumi. Yoo jiru ol fuudhan isin gootu. Namni wal jaalatu xiqqoo barnoonni xiqqoo wal shakkisiisu kuni. Shakkii wayiitu jiru warra isa gosoo beektan gootu. Akkasi. Tole ayyee akkas ta'anii bareeda. Gara isaanii baggamadde. Aan bagooti. Abdii fudhate. Mucayyoo game. Abdii fudhate. Abdii fudhate. Amina fudhate. Abdii fudhate. Amina fudhate. Abdii fudhate. Gandatti gale. Simbaara saare. Muktaari saare. Mataa ubale. Muktaari saare. Mataa ubale. Abdii maal balleessa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam daawwattoota keenya. Viidiyoon kun isin dhiyeessee jira. Kan jalaa qaba. Viidiyoo itti aanu irratti maaltu uumamaa abdiin fudhatee garamoo maaltu jira itti aanu irraa laala. Akkamitti abdiin fudhatee deema?